والله بالله شكرا كنسان dhaamsi kiyya bakka jirtanitti isin qaqqaba jedheetii yaada. Egaa yeroo baay'ee wantoonni akkanaa kun nu qunnama. Walumaa galatti ijoolleen biyyarraa gama ejensiitiin dhuftan ejensiin keessan akkaataa kanaan gaafa isin jala isin hordofuun kallattiidhumaan gara biyyatti nagaan akka galtaniif haala kan isiniif mijeessaa. Egaa namni fayyaa qabu gaafa fayyaa qabutti wanta godhu san gaafa fayyaa dhabees waanuma san irra deddeebiidhaan haasa'a. Asumaan ejentii kana guddaa galateeffachuu barbaada. Yeroo baay'ee baashaa jechuun ni dubbatti. Isaanis maqaa dha'uudhaan tola akka isaaniif oolan haasa'atii turte. Egaa guyyaa kaleessaa obboleettii teenya Burtukaan Tasfaayee Boonjaa akkaataa kanaan haalli isin irratti argamtu nus kan nu gaddisiise ta'us walumaa galatti nama qarqaaruuf nama ta'uun gahaadha. Egaa jala buunee hanga xumura hanga sadarkaa hospitaala seenutti jala buunee kallattiidhumaan mana yaalaa geessinee jirra. Amma iddoon isin itti argamtu namoota sammuu dhabeeyyiin iddoo itti yaalamti haala gaarii irra jirti. Kanaaf yaalamtee kallattiidhumaan gara biyyatti akka deebituuf ejensiin isin fide nuuf himee jira. Walumaa galatti ijoollee afaan biyya kanatti erguun duratti hubannoo gahaa akka argatan osoo godhanii jechuun yaada keenya dabarfachuu barbaanna. Itti dabaluudhaan odeeffannoolee gama sooshaal miidiyaa kanatti finnu ragaa qabatamaa fi qabatamaadhaan osoo deeggaramne gaarii natti fakkaata. Pilaas namoonni ajandaadhumaaf jecha waan qabatamaa fi qabatamatti dhufe gama negatiivitti jijjiiruun ajandaa godhatan kun riyaalitii lafarra jiru. Egaa kan nuti Burtukaan Tasfaayee Boonjaa kutaa kun alama baratte maaliif barumsa keetu kanaaf وسنين أكثر كولجين برنة جيت وجين مرة تبتدي يا كارابين واس. إيجاد له يوقف إذا جيت وديلا. ولما قلتي سوشيال ميديا كن أما كسيجات كنا كولجين كي سيجارة كنا بيجارو بربادمو أسكت سناو. وقاسا دي ننجرادا. أما ليه نرى تجسيس ودوانته يوكل موغالين جبر فشتا وانا ديار كنما إيساتو بيجايو نوديا يا وجدتو وقاسا يا وجدتو كديجان يا deebistu alamitu tigisti koodedha fira waadaan nyaan jedhanii akkanatti wajjin hangalaatam alamitu maqaadha jira irratti dhaloota jajatti dhoofne isiitu naafitti dhiise isiitu dura kadijaa beeka yes kadijaa lichi የከዲጃ ኤጀንት የአባት የእናት የከዲጃ አባመና እኛተኑ ፍርፍሪ ሲታኒ ማቀገፈን አንሲ ሶዳዱ ከኛተን ዩ ፍርፍሪ ደጀቹዳ ኢታንሲቴ ቡና ኑ ደፍሳ ጀተኒ ኢጆሌ ከና ቡና ደፍሲስ ኦፊ ኬቲ ፍዴ ዱፍቴ ማፍሶብደ አቲን ሞድ ኢራሚቲ ማፍሶብደ Raggeeffata ani uskoti ati jechuudha anke bukooti dhaskatte numa qaballeessuudhaaf kaatee jirta jechuudha wanti nama maqaan kummoo yoo bade jechuudha birri yoo ta'e immoo nyaachaa turte itti dhoofta ciiftee nyaata si jammar tirfii si bira jira si jammar birri koo yoo ta'e immoo tirfiitu si bira jira reeffaashin dhukkuba kan jedhamtu shin si bira ciiftu reeffadha Soft yamoto community amma mana murtii jirtaniiti obsaan dubbata mana murtii muni anti mute na fuuta konan dubbata inni laala geeffadha ijoolleen tamma ijoolleen geeffadhu ganni ijoolleen kuftee akkaataa isaa ilaaltee maal jettee jenna kuna mucattiin inni xalaba irraa fide qoy muyti qabadhu hundi keessan muyti qabadha ganni obsa ganni dhaga hidatu narratti mute ganni dabsuudha mucaan obsa irraa qaba obsa qoy muyti qabadha obsa lubu obsa
intalli tuni maallaqa sirraa qabdi sirraa. Intalli qabsooftuun tun maallaqa sirraa qabdi. Ani biraan qabayu malee laata dhaggeeffadhu. Insoba natu qaba habibti birri kuma tokkoo fi 500 kannaa kaffale dhugaa wangeelaati. Lala dhaggeeffadha. Akka amantiittis taanan dhaggeeffadha. Akka amantiittis taanan nan kakadha. Akka namummaa tokkoottis dammoo dhugaa jiru nan baan. Dhaggeeffadhu sirriitti. Birri kiyyatu bira jira malee jiran. Birri isaanii birri bakka inneen takka na bira hin jirtu. Joolteen takka na bira hin jirtu. Dhaggeeffadha. Amma isaantu na bira hin jirtu. Wanti maqaa xureessuudhaan gannaa ba'an. Mucattii amma mucattii amma suuraa ol baasan kana viidiyoon hin jechaa turan. Viidiyoo san anaa saalfatiin anaa baasaa jechaan hin ture. Hin baafne. Dhaggeeffadha. Mucawoo kana ammas ol galchitee ganni gaafachuu dandeessa dhugaa jiru. Eenyu akka waan kana qabaabaree eenyu akka akkana goosise micoo kana gaafachuu dandeessan. Micoon kun as jala jiraachuu dandeessi. Micoo kanaan kootti ol gal jechuu ni dandeenya. Lakkoofsa barreeffattee as jala jiraata. Dhaggeeffadhu. Azaloo jiraatte haa galtu obsa gali jedhiin lakkoofsa tokko barreessi kottu gali jedhiin. Intalli lubbuullee kottu gali jedhiin. Ganni na dhagaye dubbadhu meesirraa hoo kaafin qaba. Ati maallaqa irraa qaba jettee dubbadhu. Amma na dhagaye intalanni amma ishii na wajjin jirtu jaratu akka na baabbare jedhu dhugaa waaqayyoo jechuudha. Ni soba intalli amma sagalgala kanaa isa bira turte. Ishiidhaan walii galanii ammas akka kana jedhati achi galii jedhanii walii galanii dhufanii dhugaa waaqaa jechuudha. Malee ni soba. Obsa. Dhugaa jiru dubbadhu dhugaa iddoo hin maaf sobdaan ilma dhiiraa taate otoo rarraafate jirtu maaf dhugaan darsa. Siin dabarsa seenaasiif. Siifan dabarsa seenaasiif. Ati rarraafatta. Siin dabarsa. Sobin intala situ amma laayivii ragaliiti baqqaluutu na ergite jedhiiti dubbadhu kan jedhee gorsee fideessi. Dida malee baqqaluun intala sana iyyuu hin beeku. Intalli sun akka cabaatee madajaasaa keessa gadi yaafaman jennaan fidde guyyaa sana hambiyyi ragaa sitti ta'u. Maaf sobda maali ati dhiira taate sobdaa bee Yesuus. Hin sobin dhugaa jiru kalmatti asitti dhugaa jiru dubbadhu dhugaa jiru qabaniiti. Nama lama sinii fida. Dhaggeeffadha. Nama lama sinii fida. Dhaggeeffadha. Yaanni olla deebistaa qoy nan bu'a. Nama lama sinii fida. Ati ta'a hunde wali malee naan dhufan. Nama lama sinii fida. Tokko eenyu sinii fida. Goodanyaa micoo seenaa hani jedhu san. Mana xalabaati mana kontiraatatti na baasee na fuudhuudhaa fi sadaffaa na fidatte kan jette san. Hoggaa meeqa eega mana kontiraatatti baate akka ishiin turte dhugaa jiru kana hin bartan tokko jedha. Lammaffaa micoo amma suuraa kana sobanii ol darbatan kana maal akka waliin haasaa micoon kun dhugaa jiru sinitti himti kirri ishiiti. Dhaggeeffadha. Anaafi miti ofiidhaafis miti. Kirri jiru ani haadha manaa qaba jamtuun qaba akka isaanii ijaazan nama jiraattu miti nama mana kontiraataa jirtudha. Siigala haadha manaa qaba kabaja dhugaa jiru sirratti sheer gochuu nan danda'a. Baqqalu ani si wajji afaan nu baasee baqqalu ani si wajji haasa'uu hin danda'u. Si wajji jiraachuu hin danda'u. Haadha manaa qaba. Aniifati ati nama abbaa manaa qabduudha. Anis nama haadha manaa qabuudha. Lakki jedheeni dideera. Sin barbaadu dheeni jira. Harka dhibba keessaa harka dhibba. Laalaa dhaggeeffadha. Dhugaa jiru immoo waa'ee suura ka'ee kanarratti dhugaa jiru micoon hin dhufti hin dubbatatti. Dhugaa jiru immoo mucattii kaleessa galgalaa san isaanuma bira jirti gara biraa jirtii fi isaan bira jirti adda baafattaa nama kana dhaqeessii fi daganni walla deebisu. Ganni waa dubbadhee. Qoy mee jirraati obsi habibti qoy mee habibti mee qoy bannaash qoy mee micayyatti isa hojii suuraa kaatee sana fiduu deemeera haa fidee dhufu obsaa eegaa tasgabbiidhaan. Isin hundi keessanuu haqa barbaadanii miti isinis warri maallaqa isinirraa nyaattame maallaqa keessan barbaadan warri haqni keessan dabe haqa keessan barbaadanii tasgabbiidhaan haasaa iyya odoon ta'e walabaaroo odoon ta'in tasgabbiin haasaa obsaan micayyattii fidee dhufa eegaa micayyattii suuraa wajjin kaatee jirtu kun kan bilbilu wajjin ilaalaa jiran Intalli amma jedhu dhugaa Kiristoos jechuudha. Waaqayyo biyya kootti nagaan dangashin ija guyyaa tokko illee agarree beeknu isaan manni baqqaluuf fidde intala kana jedhee suuraa amma wajjin jirtu kana jechuudha. Dhugaa waaqaa inni amma ishiidhaan walii galee laayifii irra fidee akka suuraa kana laalatii viidiyoo baasna isas rakkoon hin jiru noo proogreef viidiyoo baasna intalattii rakkoon hin jiru haa dhuftu. Rakkoon qabu haa jedhu. Rakkoon qabu haa jedhu rakkoon qabu. Ilmoon dhiiraa akkanatti sobdan akka kanaan agarree. Baqqaluu callis. Mee taataabii koppiliishii kuma galchaame.
والله سيبك اصلي نون بيت الجروبر يولد كل بيك ابو جارتين تيتون غوتا بيتا جابلو انتراتي اسي كاتي ولون سيكيتي اچي فوتي كنو كيلي غاندا كينا غدي سان كلاشي قبطه دي اوته تكا بكا كوبا كيندكن isi abdatte daite amma kuno mucayolle gurguru ida beita eruma gente mucayo gurguru ida fachume mesha si argisisa ay aslin nan asaya jira bar aslin beita muca gurra chalo lusa namu si de ne tinai si akut ila go ila kuno abo intala ken nu kurundi ke gaw ko pesite bas barra ho bas ile torban ko kara intala temo kan lege ori lege me ori ka bonola kan lege barra ho ori lege sabar kan Dewa mungkin aja nih buat. Bang, foto kita wakin nabi kak. Gegau wakin nama kak itu tidak gegau please. Umat, apa nih? Untuk soal kan begitu di aluran online ya. Untuk kita maka mereka gegau walau tidak wakin apa? Gegau wakin nah. Berarti dia thank you so much. Kenna jabata. Dosisa kenna jiran kuno. Kare sare kenne te sare na mesha edu jette mirtin. Sare maranji clear ki deka mesha e artu ta edu firra. Dosisa wa kenna si jabata. Aba umma dosisa kenna rabbi ya atina li umman miskin namni kuma bozorba kun.